Viidiyoon harmee tanaa namoota baay'ee qalbii cabseem. Boqqolloo muka lama isiin harkatti qabattee teessu maaltu si hachisiise jechuudhaan poolisiin gaafateem. Poolisichi yeroo gaafatu harmeen kun rakkinaatu na hachisiiseem. Ilmaan laman qabaa ilmaan san sooruuf jechaan boqqolloo muka lamaan kana hate jettee yeroo isiin deebistu viidiyoonis sooshaal miidiyaa irratti gadi dhiifame. Namoota baay'ee garaaraasee qalbii cabsee namoonni baay'een harmee tana iyyaafachuutti seenan. Harmee tana akkuma iyyaafataniin namoonni hedduun arkatanii gargaaramuu qabdi jechuudhaan harmee tana cinaa dhaabbachaa jiran. Taateen dalloo mannaatti ta'e kun namoota baay'ee qalbii hatee jiram. Dhugumatti nama gaddisiisa, qalbii nama cabsam. Godina Baaleetiif jechuudhaan namoonni baay'een waamicha godhaafii jiran. Akka namicha san seera jala oolchan poolisichi maqaan isaa Muzayyan Sayid nama jedhamuun miseensa poolisii godina Baalee aanaa dalloo mannaa ganda cirriitii jedhamaa jiram. Harmee keenya irratti sarbinsa mirga namummaa raawwachiise jechuun namoonni hedduun gochaa fokkisaa kana balaaleeffachuudhaan harmeen tun ammoo akka gargaaramtuun akka cinaa dhaabbatan hawaasaaf waamicha godhaa jiran. Wanti akkaan qalbii nama cabsu poolisichi erga gocha fokkisaa san raawwatee viidiyoo waraabeem gara tiktaakiitiin gadi dhiiseem. Maaliif hatteem barra kootu na hachisiise jettiim ispoortii dalaysiisaa. Sababaa waan kana harkatti qabattee teessu qofaaf ispoortii hojjechiisaa. Numaa pushaappii akka isiin dalaydu taasisaa. Viidiyoo irraa waraabee qilleensa sooshaal miidiyaa gubbaa irratti gadi dhiisee qalbii namoota baay'ee booreesseem. Yaa subhaanallah, ajaa'iba rabbiitiim. Rakkinnis bakka malee nama dhaabdiim. Garuu rabbiin rakkina gaafa sirraa jijjiiruu barbaadees garantaanee fi akkaataa hamaadhaan sitti dhufuu danda'am. Rabbiin rakkina isinirraa haa qabu isiniin jennam.